oduu gammachiisaa ummata islaamaa hundumaaf yuunivarsiitiin kolleejii Imaam Shaafi'iin magaalaa Adaamaatti argama. Barattoota haaraa simatee waan barsiisuu barbaadu fi keessattuu ummata godina Booranaatiif carraa addaa kenneera. Isaan keessaa barataan qabxii yookaan immoo dookumentii kutaa 12 qabu. Akkasuma qara'aatii sadarkaa ta'e yoo qara'ee jiraate lammaffaa afaan Arabaa barreessuu dubbisuu fi yoo xiqqaate dubbachuu yoo danda'e. Sadaffaa amala namni islaamarraa barbaachisu tokko yoo qabaatee lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra mul'atuun nu qunnamuu ni dandeettu. Keessattuu kun carraa addaa uummata Booranaatiif kenname. Yuunivarsiitii kolleejii Imaam Shaafi'i.